Ayye marii keenya hin jalqabnaa. Marii gabaabduu qabna. Waa'ee irreecha bara 2022 irratti dhaamsa gaggabaabduu walii dabarsuu fi dhaamsi kunillee dhaamsa addaa odoo hin ta'in akkuma Oromoo tokkootitti hawwii namni irreecha bara kanaati qabu. Akkuma nama tokkootitti waan irreecha 2022 hawwinu jechuudha. Maal hawwinaa? Odoo maal ta'ee hawwinaan jedhu gaafilee tokko tokko kaaseen jira. Innillee abboota gadaatirraa maaltu eeggamaa? Akkasumas immoo mootummaarraa hoo maaltu eeggamaa? Waraana Oromootirraa maaltu eeggamaa? Torbee irreechaa kanaaf uummata Oromoo hoo maaltu irraa eegama kan jedhu yaada yoo wal jijjiirre kan jedhu yaadetanii innillee viidiyoo kana bantanii eegan dabarsee boodallee warri dhaggeeffattan akkasuma gaafii yoo ergitan barreessuu nan danda'a deebii isaanii. Asirratti abbootiin gadaa yeroo dheeraa fixanii odoo guyyaa kana labsiin turanis guyyaa har'aa irreechi yoom akka oolu Oktoobar akka faranjiitti tokko Finfinnee, lama immoo Bishooftuu akkasumas Birraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 21 fi 22 akka ta'u labsamee jira. Kanarratti akkuma Oromoo hawwiin akka saba Oromootitti qabnu irreecha bara kanaatiif maal inni kan jedhu yaadallee carraa adda addaatiin wal jijjiiraa jirra. Kunillee maal inni yeroo ammaa kana uummanni Oromoo irreecha bara kanaa kan kabajuu hedu yeroo hamtuu yeroo ulfaattuu keessa taa'eeti. Kana hoon jedhu immoo bara dur caalaa barri kun Oromoodhaaf hedduu ulfaataadha. Kanaaf namoonni sagaleen akka dhagahamu waan na gaafattaniif hedduudhaan daqiiqaa muraasaa dhaabetan itti fufa jechuudha. Gaariidha. Sagaleen akka dhagahamu mirkaneeffadheen jira. Egaan jalqaba irreechi bara kanaa yeroo hamtuu keessatti ta'uuf deema. Uummanni Oromoo karaa tokko waraana keessa jira, karaa tokkoon immoo beela hammana hin jedhamne uummata keenyatti bu'e irra jira. Irreechi kun uummata Oromootiif wayi fala ta'a kan jedhu irratti uummanni Oromoo yoo seeran sirnaan, mootummaan yoo seeraaf sirnaan, abbootiin gadaa yoo seeraaf sirnaan itti fayyadaman irreechi kun uummata Oromootiif fooyyee fiduu mala. Yoommoo misused ta'e yookaan immoo akka hin taanetti itti fayyadaman uummata keenya hedduuyyuu miidhuu mala kan jedhu. Jalqabatti gaafatama guddaa kan qaban warra abbootii gadaati ofiin jedhanii biyya san keessatti gadaan kun eega dhageettii argatee bubbulee jira. Haa ta'uu abbootiin gadaa bara as'aanaa kana itti gaafatama hamma silaa isaan irraa eegamu bahuu dhabuudhaan gam tokko looguudhaan mootummaa sodaachuudhaan waan mirga uummata isaanii dhiisanii dabballummaa mootummaa yoo hojjetan hin mul'atan ifatti. Waltajjii mootummaa qofa eebbisu mootummaan immoo oo uummata miidhe dubbachuu dhiisu abbootiin gadaa karrayyuutu yeroo dhumtutti dubbachuu dhiisu sun hedduu uummata saalfachiisee kanarraa fooyya'uudhaan abbootiin gadaa foollee yeroo nagaa eegsisee akkuma durii akkuma baratame foolletu yeroo irreechaa nagaa eegsisaa foolleedhaaf iddoo kennuu qaban. Kan nagaa eegsisu yoo foollee ta'e uummanni nagaa argata jechuudha. Kan biraa kana dura foolleen ijaarame hin jira. Yeroo irreecha Finfinneetis ta'e irreecha Bishooftuu baroota dheeraadhaaf foolleen ijaaramee jira. Kanarratti foollee ijaarame kana kabajanii dhagaanii
Foolloon bobba'ee uummata nagaa eeguu danda'a jechuudha. Finfinnee karra shananiin foollee qophaa'etu jira. Foolleen kuni agartee mootummaadhaan bobbaafamuun irra hin jiru. Foolleen kan irreechaa, kan uummata bakka bu'u, kan uummata fakkaatu, nagaa uummataa kan eegu, kan qawween hidhanne nagaa qofa eegu, kan waraanan taane foollee nagaa uummata Oromoo akka eeguuf warra abbootii gadaatillee kanarratti kabajaa foolleedhaaf kennuu qabani. Biraa mootummaadha. Mootummaan akkuma baroota darbe arginu irreecha akka meeshaa siyaasaa itti fayyadamuuf yeroo yaalii godhu argina. Akka yeroo dorgommii filannoon gaggeeffamuu fakkeessanii waan adda addaa yeroo godhan argina. Yeroo dabballoota ofii malee uummanni akka dhufne illee danqaa godhanii argina. Waraqaa eenyummaa dabballootaa kophaatti qoodanii uummanni akka dabarre geejjiba cufuudhaan karaa sakatta'uudhaan uummata yeroo gaaga'an argaa turre. Sakatta'uun kun yoo nagaa eeguudhaaf ta'e rakkoon qabu. Uummanni Oromoo wayaa aadaa isaa uffatee kara Finfinnee yoo qajeelu, kara Bishooftuu yoo qajeelu, karaa irratti dararamuun qabu. Bara dheeraa darartan mootummaa homaa bu'aa isiniin finne. Wayyaaninis darartee irreecha hambisuu yaaltee turte, hin milkoofne, hin badde. Isinis uummata Oromoo hin dararina. Uummanni irreecha ofiitiif bobba'ee haa galu. Uummata fuulduraan dhaabbatina. Gadoo dhaabotii siyaasaa wajjin qabdan yeroo irreecha irratti mul'isina. Uummanni Oromoo uummata fayyaalessa waaqa isaa kadhatu irreeffachuuf deemu lola dhaabilee siyaasaa wajjin qabdan mormii atakaaroo dhaabolee siyaasaa wajjin qabdan yeroo irreechaa kana dhiisuu qabdan. Torbee irreechaa kana uummata hidhaa jiru hiikaa. Uummanni hiikamee nagaadhaan irreeffatee waaqa isaa haa kadhatu. Kuni hedduu murteessaadha. Karaa biraatiin karaa banuun hedduu murteessaadha. Bakka hedduutti karaan daangeffamee danqamee uummanni irreechaaf dhufu dararaa hedduu keessa darbe waggoota darbe akka arginetti bakka irreechatu odoon ga'ee warra dacha'etu jira. Kanarratti mootummaan nagaa han uumuu jalqabu mataa isaa mootummaadha jechuudha. Maaliif torbeen irreechaa kun uummata Oromootiif yeroo seena qabeessa biyyoota alaatirraa turistoonni fi warra addaa keessummaan irreecha laaluu dhufantu jira. Uummanni nagaan bobba'ee hoogale nagaan irreeffata jechuudha. Karaa biraa waraanni bilisummaa Oromootis akkasumatti yeroo torbee irreechaa kana torbee nagaa hoo godhe labsi hedduu gaariidha. Maaliif uummanni Oromoo irreecha aadaa ofii, duudhaa ofii kaleessaa Finfinneef Bishooftuu dhufee kabajachuun qabsoo isaatiif illee hedduu murteessa. Kanaaf torbee kana iddoowwan waboon to'atee jirullee uummanni akka nagaan bobba'ee gara Finfinnee gara Bishooftuu dhufee irreeffatee galu karaa bananii nagaa buusuun hedduu murteessaadha. Kanarratti waraanni bilisummaa Oromootis uummanni akka bahee galu haaloo mootummaadhaanis qaban torbee kana dhiisuudhaan torbee irreechaa jechuudha. Aadaaf duudhaa Oromoo kabajuudhaan torban nagaa yoo uumtan hedduu murteessaadha. Yookaan uummanni keenya dhufee irreeffatee galuu dadhaba jechuudha. Inni immoo miidhaaf gaaga'ama hedduu qaba saba Oromootiif, uummata Oromootiif. Kan biraa uummata Oromootiif uummanni Oromoo yoomuu caalaa bara kamuu caalaa akkuma yaadannu 2016 uummanni Oromoo gadadoo guddaa keessa yeroo ture irreecha dhufee uummata hedduutu dhume. Uummanni keenya nagaan bahee nagaan akka galu yoomuu caalaa torbee irreechaa kana dursee Finfinneef Bishooftuu yoo gale uffata aadaa ofii qofa uffatee alaabaa abbaa gadaa qofa qabatee nagaadhaan irreeffatee galuuf qophaa'ee yoo dhufe hedduu murteessa. Hedduu kanatti mormiin siyaasaa dhuguma uummanni gubannaa hedduu qaba. Mootummaarraa aarii hedduu qaba. Gadoo hedduu qaba. Haa ta'u malee irreechaaf mormiis walitti fiduun hin barbaachisu. Waggaa tokko guutuu mormiidhaaf yeroo qabnaa torban irreechaa kana nagaa yoo buufnee waaqa keenya kadhannee irreeffannee uummanni walitti dhufee wal argee gale isatu saba Oromooti caala malee Finfinnee dhufanii Bishooftuu dhufanii guyyaa takka lama jeeqanii waan galaniif jijjiiramni hin dhufu. Kanaafuu yaa uummata Oromoo irreecha nagaa, birraa nagaa, irreecha siyaasarraa bilisa ta'e, irreecha waggaatti dhufu kan waraana qabu hundi eeboo isaa lafatti gad deebisee marga qabatee malkaa bu'ee waaqa isaa kadhatee duudhaa isaa kaleessaa kadhatu. Yoo gootan Oromoodhaaf injifannoo guddaadha. Injifannoo caalu
addunyaan isin daawwachuutti jirti. Warri abbootii gadaa nagaa buusuudhaan mootummaa oo dandeessan uummata irraa dhooguudhaan kara uummataa dhaabbachuudhaan dabballummaa dhiisuudhaan abbootii gadaa ta'a. Mootummaan immoo akka shiftaa uummata hidhuu, ajjeesuu, dararuu, karaa danquu dhiisati mootummaa ta'a torban kana. Mootummaan kan uummata nagaa eegu, bobbaasee galchu, nagaa uummataa kan kabachiisu. Kanaaf warri foolletitti nagaa eegsisuu yoo dhiiftan hedduu gaariidha. Uummata darartan, uummata hiitan yoo hiiktan gaariidha. Waraanni bilisummaa Oromootis akkasuma torbee kana torbee nagaa jedhee labsee iddoo ofii qabate nagaan taa'ee uummanni akka darbee galu deeggarsi keessan hedduu murteessaadha. Uummanni Oromootis akkasuma kutatee uffata aadaa ofii uffatee marga jiidhaa qabatee waaqa isaa galateeffachuudhaaf Finfinnee fi Bishooftutti walaa agarruun jedha. Guddoo galatoomaa.